Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole gaarraas deebinee dhufnee jirra barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Har'aan tanaas kan isinitti argisiisu gilgaala 5 yookiin gilgaala dhuma boqonnaa 5ti. Gilgaala keessa deebii irraa kanaaf jechuudha. Gilgaala 5 gilgaala dhumaati. Mee gaafii tokkoffaa haa daleenyu rogsadoota koofa sirrii 4 verteksii tokko waliin qaban akkaataa danaa armaan gadii irratti mul'ifaman irratti hundaa'uudhaan gatii waaxaa yaazaa barbaadi ja'a. Egaa kanas barbaaduun baay'ee salphaadha. Akkuma danaa irratti argisiifametti rogsadee asirratti mul'ate kanaaf waan akka roga isa dheeraa yookiin haayipooteenasiiti. Kana jechuunis waa iskeerii walqixa ni ta'a. Waa iskeerii walqixa ni ta'a. 4 iskeerii ida'u 8 iskeerii jenna. Tole egaa 4 iskeerii jechuun 16 ta'a. Akkasuma 8 iskeeriin 64 ta'a. Ida'amni kun 80 ta'a. W iskeeriin yookiin waa iskeerii walqixa 80 ta'a. Egaa kanaas gaafa waa iskeeriis iskeer ruut goona 80 illee iskeer goona. Waa iskeeriin waa ta'ee ba'a. Kana booddee 80 iskeerii jechuun 16 baay'isuu 80 iskeer ruut gaafa goonu. Karaa biraa 80 jechuun kun 16 baay'isuu 5 jechuudha. 16 baay'isuu 5 jechuun kun 80 wajjin wal qixxeedha. As keessatti 16 raadikaala jalaa 4 ba'a. 5 garuu raadikaaluma jalatti hafaa jechuudha. Kanaaf gatiin waa 4 raadikaala jalatti 5 ta'a jechuudha. Waan wal qixa 4 raadikaala jalatti 5 ta'a jechuudha. Qixa waatti kana yoo ta'u rogsadee kanaaf royni hundinuu barbaadamee jira jechuudha. Inni itti aanu rogsadee itti aanuuf xaa barbaadi jira. Xaan isa kana karaa biraa akka W'tti ammaan tana nuti arganne roga kanaaf ni fayyada. Akka roga maddiitti fayyada. Kana jechuun qixa W'tti kan nuti arganne x iskeerii barbaanna malee x iskeerii wal qixa ni ta'a. W iskeerii ida'u 4 iskeeriiti. Okay, W iskeerii bakka W'tti kan nuti qabnu 4 raadikaala jalatti 5ti. Ida'u 4 iskeerii jechuun ammoo 16 ta'a. Bakka W'tti W iskeer goona jechuun 4 raadikaala jala 5 kanaas iskeerii goona. 4 raadikaala jala 5 iskeerii jechuun 4 iskeerii jechuun 16 ta'a. 16 ta'a baay'isuu 5 raadikaala jala jiru iskeerii jechuun raadikaalumaatu irraa bada. Ida'uu 16 akkuma jirutti fudhanna. 16 baay'isuu 5 16 baay'isuu 5 jechuun 80. 80 ida'uu 16 80 ida'uu 16 wal qixa 90 fi 96 ta'a. Xaa iskeerii wal qixa 90 fi 6 ta'a. Xaa iskeerii wal qixa 96. Xaa iskeerii wal qixa 90 fi 6 jechuun gama lachuutu raadikaala jala iskeer ruut goona. Iskeer ruut gaafa goonu x iskeeriin x ta'ee abbaa 96 jechuun ammoo 16 baay'isuu 6titu 90 fi 6 dhufaa 16 afuriin ba'a. 6 immoo raadikaala jalaa hin bahu waan ta'eef 4 raadikaala jalatti 6 ta'a jechuudha. Gatiin xaa 4 raadikaala jalatti 6 ta'a. Inni itti aanu immoo gatii yaati. Gatiin yaa gaafa barbaannu innis yaa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Gatii x irratti arganne jechuudha. X iskeerii ida'u 4 iskeerii ta'a. X iskeerii irratti kan nuti arganne gatiin x dha. 4 raadikaala jalatti 6 arganne.
iskeerii goona. Isa kana iskeerii goona. Ida'uu 16 iskeerii 4 iskeerii jechuun ammoo 16. Tole yaa iskeeriidha. Yaa iskeerii wal qixa ni ta'a 96 ta'a. Kana jechuun gaafa 4 raadikaala jalatti 6 iskeerii gaafa goonu 96 ta'a. 96 ida'uu 16 96 ida'uu 16 dhibba takkaa fi 12 ta'a. Yaa iskeerii wal qixa ni ta'a. Yaa iskeerii wal qixa ni ta'a dhibba takkaa fi 12 ta'a. Iskeer ruut gaafa goonu yaa iskeeriin yaa teebbaa dhibba takkaa fi 12 jechuun ammoo 16 baay'isuu 7 jechuudha. 16 baay'isuu 7 iskeer ruut gaafa goonu 16 afuriin baha. Akkasuma 7 raadikaala jalaa hin bahu. Kanaaf gatiin yaa 4 raadikaala jalatti 7 ta'a jechuudha. 4 raadikaala jala 7 ta'a. Inni itti aanu gatii zaati. Gatii zaa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Yaa iskeerii ida'uu 4 iskeeriiti. Bakka yaatti ammaan tana kan nuti arganne 4 raadikaala jalatti 7 arganne iskeerii goona. Iskeerii goona. Ida'uu 16ti. Ida'uu 16ti. Waa kun dhibba takkaa fi 12 nuuf ta'a. Ida'uu 16. Ida'uu 16 dhibba takkaa fi 28 ta'a. Zaa iskeerii wal qixa ni ta'a dhibba takkaa fi 28 gama lachuu iskeer ruut yeroo goonu zaa iskeeriin zaa teebbaa dhibba takkaa fi 28 ammoo dhibba takkaa 28 jechuun 64 baay'isuu 64 baay'isuu 2 jechuudha. Karaa biraa 64 baay'isuu 2 jechuudha. Iskeer ruut gaafa goonu 64 8 baha. 64 jechuun 8 baha. Lama immoo raadikaala jalaa hin bahu waan ta'eef gatiin zaa kana ta'a jechuudha. 8 raadikaala jalatti 2 8 raadikaala jala 2 ta'a jechuudha. Kun kana fakkaataa danaa kanarratti WXYZ yookiin waa xaayaa zaa barbaadi gaafa jedhu hunda isaatu akka kanatti barbaanne argannaa jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaan gara gaafii lammaffaatti yoo dhufnu gaafii lammaffaanis akkana tiramii paayitaagoras fayyadamuudhaan tokkoon tokkoo danaalee armaan gadii dheerina rogoota hin beekamne barbaadi jaa. Tole egaa dheerina rogoota hin beekamne kana barbaaduunis baay'ee salphaadha. Inni kun amma roogni lamaan wal qixxeedha. Aadha jechuudha. Haayipooteenasiin ammoo 20. Kana jechuun iskeerii ida'uu iskeeriin wal qixa ni ta'a. 20 iskeerii jechuudha. Iskeerii ida'uu iskeerii jechuun 2 iskeerii wal qixa ni ta'a. 20 iskeerii jechuun 400 jechuudha. Gama lamaanuu lamaaf irraa iskeeriin wal qixa ni ta'a. 400 gaafa lamaaf irru 200 ta'a. Tole gama lachuu iskeer ruut goona. Raadikaala jala galchina jechuudha. Iskeer ruut iskeeriin iskeer ruut gaafa goonu teebbaa. 200 iskeer ruut gaafa goonu 200 iskeer ruut gaafa goonu 10 raadikaala jalatti 2 ta'a. 10 raadikaala jalatti 2 ta'a jechuudha. Kanaaf qixa aatti kan nuti argannu 10 raadikaala jala 2 ta'a jechuudha. 10 raadikaala jala 2 asiinis bakka lachuuttu jechuudha. Asittis kanarratti illee 10
kudhan raadikaala jala lama ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lammaffaa jala roomaan nambartuu lakkoofsa roomaanii lammaffaa jechuudha. Asirrattis m iskeeriin yookiin maa iskeerii ida'uu sadii jala afurii maa iskeerii walqixa ni ta'a 15 iskeerii ta'a. Tole egaa maa iskeerii jechuun maa iskeerii mataa asii sadii jala afurii maa iskeerii jechuun ammoo asii maa iskeerii ida'uu sadii iskeerii jechuun 9 ta'a. 4 iskeerii jechuun ammoo 16 ta'a. Maa iskeeriin akkuma jirutti ammallee 15 iskeerii. Asitti waamsaan isaa tokko akka jiru waamsaan isaa hawaaxaan isaa immoo 16 yeroo fudhannutti 16 hiruu takka 16 ta'a. 16 maa 16 hiruu takka jechuun 16 ta'a. 16 baay'isuu maa iskeerii jechuun 16 maa iskeerii ida'uu 16 hiruu 16 jechuun 16 ta'a. 16 hiruu 16 jechuun takka ta'a. Takka baay'isuu 9 jechuun takka baay'isuu 9 ta'a. Asitti 9 meetir iskeerii walqixa ni ta'a 15 iskeeriidha. Okay, 9 iskeeriidhaa fi 9 iskeerii 16 iskeerii fi 9 iskeerii gaafa walitti daanu 25 meetir iskeerii jala 16 ta'a. Tole 25 meetir 25 meetir iskeerii jala 16 walqixa 15 iskeerii jechuun ammoo 225 ta'a. 225 ta'a. Tole amma maal goona gama lachuutu 16 jala 25tiin baay'ifna. 16 jala 25tiin gaafa baay'ifnu inni kun takka wal deebisaa kan nu hafu m iskeerii qofaan nu hafa. Asittillee kan nuti baay'isuu ni qabnu 16 jala 25tiin baay'ifna. 16 jala 25tiin gaafa baay'ifnu 16 jala 25tiin gaafa baay'ifnu asitti 225 shaniif gaafa hirru 45 nu hafa. Akkasuma 25 illee shaniif gaafa hirru 5 nu hafa. Ammallee 5 shaniif gaafa hirru takka ta'a. 45 shaniif gaafa hirru 9 ta'a. M iskeeriin walqixa ni ta'a 9 baay'isuu 16ti. 9 baay'isuu 16 jechuun ammoo 144 ta'a. Tole m iskeerii hajuu kanaas iskeerruut goona m qofa ta'ee nu hafa. Akkasuma 144 iskeerruut hogguu goonu 12 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu m'n keenya meeqa ta'a? 12 yeroo ta'u m'n 12 ta'a. Deebinee immoo roga 3 irra 4ffaa m ja'uuf roga isa 3 irra 4ffaa m ja'uuf bakka m itti meeqa qabna? 12 qabna. 12 kana yoo afuriif hirru afuriif hogguu hirru takka ta'a. 12 illee afuriif hogguu hirru 3 ta'a. 3 baay'isuu 3 walqixa 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu qixa bakka kanatti 9 ta'a. Bakka kanatti immoo m'n 12 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lakkoofsa roomaanii sadaffaadha. Lakkoofsi roomaanii sadaffaanis baay'ee salphaadha. Inni iskeerii jennaa kana inni iskeerii walqixa ni ta'a. 5 iskeerii ida'uu 12 iskeeriiti. 5 iskeerii jechuun ammoo 25 ta'a. 12 iskeerii jechuun ammoo 144 ta'a. Tole egaa isaan kana hogguu walitti daanu inni iskeerii
jechaa deemna. Inni iskeerii walqixa ni ta'a 169 125 ida'uu 144 walqixa 169 gama lachuutu iskeer ruut goona 169 iskeer ruut gaafa goonu inni walqixa ni ta'a 13 ta'a jechuudha. Inni keenya 13 ta'a. Inni itti aanu gaafii lammaffaa lakkoofsa roomaanii afuraffaa irratti yoo dhufnu lakkoofsa roomaanii afuraffaa irratti kunis daadha kan nuti barbaannu amma daa iskeerii walqixa ni ta'a 5 jala 2 iskeerii ida'uu 6 iskeeriiti 5 jala 2 iskeerii gaafa jennu 5 iskeerii jechuun 25 2 iskeeriin 4 ta'a 2 iskeeriin 4 ta'a ida'uu 6 iskeerii jechuun ammoo 36 ta'a. Tole as jalatti takka akka hawaaxaatti 4 fudhanna. Okay, 4 yeroo 4 takka baas 25 20 fi 5 25 ida'uu 25 okay 25 ida'uu 34 hiruu takka jechuun 4 baay'isuu 36 fi 6 140 fi 4 ta'a. Tole 144 ida'uu 25 walqixa ni ta'a 169 ta'a. Kan nuti barbaadaa jirru garuu daa iskeeriidha. Daa iskeerii walqixa ni ta'a 169 jala 4ti. Tole egaa gama lachuutu maal goona yeroo kanatti daa iskeeriin walqixa ni ta'a 169 jala 4 kajoo daa iskeer ruut goona isa kanaas guutummaa isaa iskeer ruut goona lachuu isaatu jechuudha. 169 iskeer ruut gaafa goonu 13 ta'a 4 iskeer ruut gaafa goonu mallee 2 ta'a jechuudha. Kanaaf daan walqixa ni ta'a 13 jala 2ti jechuudha. 13 jala 2 ta'a. Inni itti aanu lakkoofsa roomaanii 5ffaadha. Lakkoofsa roomaanii 5ffaa irra kan jirus danaan kun iskeeriidha. Iskeerii ta'uu isaa kan nu agarsiisu gar-lameen isaa baa ta'uu isaati. Kana jechuun baa iskeerii ida'uu baa iskeeriin walqixa ni ta'a 16 iskeeriiti. 16 iskeerii baa iskeerii ida'uu baa iskeerii jechuun 2 baa iskeerii walqixa ni ta'a. 16 iskeerii jechuun ammoo 256 ta'a. Gama lachuu 2 irraa asitti illee 2 irraa baa iskeerii walqixa ni ta'a. 256 illee 2 gaafa yeroo 128 ta'a. 128 ta'a. Tole egaa baa iskeerii kajuu kana iskeer ruut yeroo goonutti baatee baa akkasuma 128 iskeer ruut yeroo goonutti ammoo 128 iskeer ruut jechuun 60 fi 64 baay'isuu 2 jechuudha. 64 baay'isuu 2 iskeer ruut yeroo goonutti 64 8 baha baan walqixa ni ta'a 64 baay'isuu 2ti 64 8 baha akkasumallee 2 raadikaala jalatti hafa. Kanaaf bakka baatti maal ta'a 8 raadikaala jala 2 ta'a jechuu gatiin baadha. Tole gaafii lammaffaan kanumaan gabaabbataa asuma irratti dhuma. Gaafii sadaffaatti yoo dabaru tokkoon lakkoofsota sadee armaan gaditti kennaman dheerina rogoota rog-sadee qofa sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa adda baasii jira. Kanaas akkaataan ittiin nuti mirkaneessinu fakkeenyaaf akka A baadhaa fi caatti yoo fudhanne 14 akka
kudha afur akka aatti yoo fudhanne iskeerii jennaani. Kudha ja'a ammoo akka baatti yoo fudhanne kudha ja'a akka baatti yoo fudhanne iskeerii goone wal qixa ni ta'a. 18 iskeerii kan ta'u kanaa wajjin wal qixxeedha. 14 iskeerii ta'e walitti ida'ame 16 iskeerii ta'e 14 iskeerii ta'e iskeeriin isaan lamaan kanaa walitti ida'ame 18 iskeerii wajjin wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Rog-sadeen sun rog-sadee qofa sirrii ta'uudhaafi. Egaa 14 iskeerii jechuun 14 iskeeriin 196 ta'a ida'u. 16 iskeeriin ammoo 256 ta'a. 18 iskeerii jechuun ammoo 324 ta'a wal qixa jennaa jechuudha. Isa kana yeroo walitti idaanu 196 ida'u 256 452 ta'a. Inni kun 324 ta'a. Kanaafuu rog-sadeen kun rog-sadee qofa sirrii miti jennaan jechuudha. Rog-sadee qofa sirrii miti jennaan. Irratti rog-sadee qofa sirrii miti. Baarratti yoo dhufne garuu baarratti haa ilaallu. Baarratti lama raadikaala jala shanii lama raadikaala jalatti shanii isaas iskeerii goona ida'u lama iskeerii wal qixa ni taha wal qixa afur iskeerii goona. Lama raadikaala jalatti shanii iskeerii yeroo ta'u lama iskeerii jechuun afur ta'a. Raadikaala jala shanii iskeerii jechuun shanuma ta'ee ba'a ida'u lama iskeerii jechuun ammoo afurii wal qixa afur iskeerii jechuun 16 ta'a. Afur iskeerii jechuun 16 ta'a. Tole egaa afur baay'isuu shanii jechuun 20 ida'u afurii wal qixa 16 dhufuu qaba. 20 fi 4 wal qixa 16 jennee sirrii miti. Kanaafuu wal qixaa miti. Kanaafuu rog-sadeen kun rog-sadee qofa sirrii miti. Baarrattis rog-sadee qofa sirrii miti. Tole caa bira haa dhufnu. Mee caarratti yoo ilaallu caan 3 iskeeruutii ida'u 2 iskeeruutii 3 iskeerii goona 2 ittaani akka baatti immoo 2 jennee iskeeruutii 10 iskeer goona wal qixa ni taha 7 iskeer goona. 3 iskeerii jechuun 9 ta'a. 3 iskeerii jechuun 9 ta'a ida'u 2 iskeerii jechuun ammoo 4 taha baay'isuu 10 raadikaala jala jiru iskeer goona jechuun 10 raadikaala jiru iskeer goona jechuun ammoo 10 tahee baha wal qixa ni taha 7 iskeerii jechuun ammoo 49 ta'a. Tole 9 ida'u 4 baay'isuu 10 jechuun ammoo 40 9 ida'u 40 9 ida'u 40 wal qixa 49ti. Okay, 9 ida'u 40 49 wal qixa 49ti. Kanaaf caarratti maali rog-sadee qofa sirriiti jechuudha caarratti. Tole daarratti yoo dhufne ilaallu daarratti immoo takka tuqaa 5 iskeerii ida'u 2 iskeerii wal qixa ni taha 2 tuqaa 5 iskeeriidha. 2 tuqaa 5 iskeerii yeroo goonutti takka tuqaa 5 iskeerii jechuun 2 tuqaa 5 taha. 2 iskeerii jechuun ammoo 4 taha wal qixa ni taha. 2 tuqaa 5 iskeerii jechuun ammoo 6 tuqaa 5 taha. 6 tuqaa 5 taha. Tole egaa 2 tuqaa 5 ida'u 4 jechuun ammoo 6 tuqaa 5 taha wal qixa 6 tuqaa 6 tuqaa 5 wal qixa 6 tuqaa 5. Kana jechuun iskeerii sirrii yoo ta'edha jechuu kan kana nuu kennu. Inni itti aanu immoo daarratti sirriidha. Daarratti
Daarratti sirriidha. Rog-sadee qofa sirriiti. Mee eerratti haa ilaallu. Eerrattoo sirriidha moo sirrii miti kan jedhuuf yoo ilaallu. Eerratti 20 fi takka 20 takka iskeerii ida'uu 20 takka iskeerii ida'uu 5 walqixa ni taha 20 fi 5 iskeerii jechuudha. Tole egaa 20 takka iskeerii gaafa goonu 20 takka iskeerii jechuun 400 fi 40 takka ta'a. 5 iskeerii jechuun ammoo 25 ta'a. 25 iskeerii jechuun ammoo 600 fi 25 ta'a. Tole 400 fi 40 takka ida'uu 25 walqixa ni taha. 400 fi 60 fi 6 ta'a. 400 fi 66 kun ammoo 600 fi 25 ta'a. Inni kun walqixa miti. Kanaafuu rog-sadee qofa sirrii miti jechuudha. Inni itti aanu ammoo faarra kan jiru yoo ilaallu faarratti sirriidha moo sirrii miti, rog-sadee qofa sirriidha moo sirrii miti jechuudha. Faarra kan jiru yoo ilaalle 6 iskeerii ida'uu 9 iskeerii 9 iskeerii walqixa ni taha 12 iskeerii. 6 iskeerii jechuun 36 fi 6. 9 iskeerii jechuun ammoo 80 fi takka walqixa. 12 iskeerii jechuun 100 fi 44. Tole egaa 36 ida'uu 80 takka 100 fi 17 taha. 100 fi 17 taha. 100 fi 17 walqixa miti 144. Kanaafuu rog-sadeen kunis rog-sadee qofa sirrii miti jennaani. Tole gaafitti aanu gara gaafii afuraffaatti yoo dabarru gaafiin afuraffaa sarbiin iskeerii tokko 7 raadikaala jalatti 2 sentimeetira yoo ta'e dheerina rogoota iskeerichaa barbaadi jaa. Kanaas mee akka iskeeriitti haa jennee fudhannu. Sarbiin ammoo akka kanaa. Sarbiin nuu kenname ammoo 7 raadikaala jalatti 2ti. Sarbii kana iskeerii yoo goone rog-sadeen afree iskeerii ta'e tokko ammoo dheerinni rogoota isaa hundaatu walqixa waan ta'eef kanaanis A yoo jenne isa asii kanaanis A. Tole A iskeerii ida'u A iskeerii walqixa ni ta'a 2 A iskeerii 2 A iskeerii jenna. Asitti ammoo 7 iskeerii jechuun 40 fi 9 ta'a. Raadikaala jala 2 iskeerii jechuun ammoo 2 ta'ee ba'a. Tole 49 baay'isuu 2 walqixa 2A iskeeriidha. 2A iskeeriidha. Kana jechuun 90 fi 8 walqixa ni taha 2A iskeeriidha. Gama lachuu 2 gama lachuu 2 asitti 2 ni bada. A iskeeriitu hafa. Iskeerii asittillee 98 kana 2f gaafa hirru 40 fi 9tu hafa. Tole kana booddee kan nu hafe A iskeerii walqixa ni ta'a 40 fi 9 kajuun nu hafe. A iskeerii walqixa ni ta'a 49 jechuun as iskeerruut goona 49 illee iskeerruut goona jechuudha. Kana booddee gatiin A keenyaa meeqa ta'a? 7 ta'a. Kan nuti gaafatamnes rogoota iskeerichaati. Rogoonni iskeerichaa hundi isaatu maal ta'a? Rogoonni iskeerichaa hundi isaatu 7 rogni iskeerii afranuu 7 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii dhumaa fi gaafii shanaffaan lakkoofsa lakkaawwinaa kamiifuu sadinaa afurnaa fi shannaan lakkoofsa sadee paayitaaguraasii ta'uu isaanii agarsiisi jaa. Kanas gaafa agarsiifnu sadinaa iskeerii ida'u afurnaa iskeeriin walqixa ni ta'a 5 iskeeriidha. 5 iskeerii. 3 iskeerii jechuun 9 iskeerii ta'a. 4 iskeerii jechuun ammoo 16 iskeerii ta'a. Walqixa ni ta'a. 5 iskeerii jechuun ammoo 20 fi 5
iskeerii jechuudha. Ida'amni jara kanaatis hogguu walii daane 25 naa iskeerii ta'a. Asitti immoo 25 gaduma buufnaa 25 naa iskeerii wal qixa 25 naa iskeerii akka kanatti mirkaneessinaa jechuudha. Tole egaa barnoota keenya har'aan tanaa asumarratti dhaabna. Warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma warreen maatii hin ta'in sabiskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadha jecha. Barnoota keenya har'aa asumarratti dhaabna. Waan hordoftanii na daawwattaniif baay'ee baay'ee galatooma. Nagaan naaf tura.